Hin dabarsin dhageeffadhu, seenaan kun si barsiisa jedhee yaada. Egaa akkuma xiqqoo itti bu'e mata dureen ani qabadhee dhihaadhe seenaa ajaa'ibaati. Kanaaf jecha seenaan kun kan durii moo kan dhiheenyaati jechuun mamii keessa akka galtan naaf ifa. Haa ta'u seenichi kan dhiheenyaa yoo ta'u haala itti adeemnuun kan dhageessan ta'a. Guyyaa tokko abbaan qabeenyaa beekamaan addunyaa Bill Gates kan jedhamu gaafiif deebii taasisuuf miidiyaa irratti affeeramee ture. Yeroo sanatti qophii irratti kan keessummeessite dubartii yoo taatu akkuma gaafii gaafachuu jalqabdeen dursitee iccitiin milkaa'ina kee hojiin ati ittiin sooromte maal akka ta'e ummataaf ibsi jechuun isa gaafattee turte. Bill Gates gaafii gaafatame osoo hin deebisin cal'isee ture. Ajaa'ibaam! Akkan dubbatinitti osomaa jiru cheekii doolaara miliyoona 5 qabdu tokko itti laateem. Haalli inni godhe kun bitaa itti yoo galuu lakkii hin barbaadu gaafii makoonaaf deebisi jechuun gaazexeessituun kun diddee turte. Ammallee namichi kun osoo homaa hin dubbatin cheekii isa duraarratti walakkaa dabaluudhaan itti laatee jira. Yeroo lammaffaa irrattis lakki hin barbaadu jechuun harka isaatti diddeerti. Bill Gates deebii deebisuuf osoo hin ariifatin yaalii marsaa sadaffaa miliyoona 20 irratti dabaluudhaan carraa xumuraaf laatee fudhatti moo hin fudhattuu walumaan haa ilaallu. Eenyummaantuu qabeenyaan sooromuu osoo fedhuu haalli ittiin sooraman kallattiin hin beekamu waan ta'eef carraa irratti hundaa'a. Chaansii is greater than ability akkuma jedhan yeroo tokko carraan dandeettii caaluun argamuun haaraa miti. Isheen gaazexeessituu kun carraan ishee gabii moo gaabbii ta'a jechuudhaan baay'een cinqamaa ture. Garuu dubbiin dinqiidha. Dhuma yeroo irrattis liivii irra waan jirtuuf namni maal naan jedhe jechuuf lakkii ammas hin fudhu gaafii makoonaaf deebisi jechuun ammallee cheekii harka isaatti deebistee jirti. Bill Gates cheekii barreessee ture cicciruudhaan gaafii isheen gaafatteef akkas jedhee deebise. Kan itti soorome beekuu barbaadda taanaan ani carraan argadhe osoo hin dabarsine itti fayyadama. Ati garuu carraa argattetti hin fayyadamne. Kanaaf kan silaa kanaan booddee tarree sooreyyii jalatti ramadamtu ufiif uf oolchite. Garuu kadallaman deebi'u jechuun gaazexeessituuf gaabbii walitti dhiisuun lixuun seenaa ajaa'ibaa kaa'e. Kabajamtoota fi jaallatamtoota koo seenaan dubbisee sagaleessa irraa waan baay'ee akka barattan abdiin qaba. Garuu carraa hin dabarsin malee carraa hin eegin jechuun dhaamsa abdii maanyaati. Sababni isaas carraan dabalata carraaqqiiti. Sheer gochuu wal biraan ga'aa waan na dhageeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jechaa seenaa biraan hamma walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u.